Oolmaa sharafoota maallaqaa kan guyyaan har'aa ittiin oolee egaa guyyaan har'aa immoo akkuma beekamu Febraalii 10 baatii 2 2025 haala sharafni irra jiru akkuma isinitti hime sharafni yeroo hedduu akka bakka tokko hin dhaabbanne guyyaarraa guyyaatti akkasumas saayitiirra gara saayitiitti akka inni jijjiiramu baay'een keessan hin beektu jechuudha. Akkasumas immoo kanaan isinii fidu immoo karaa gabaa gurraachaa fi karaa baankiiti. Baankii keessaa immoo Nigdi baankii yookiin Commercial Bank of Ethiopia akkasuma immoo baankii daldala Itoophiyaa kan jennudha jechuudha. Asumaanis immoo nagaan daganne nagaan koo lafaaf bakka jirtan isiniif haa ta'u hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya namoonni mana kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Akkasuma immoo warreen subscribe gootanii like gootanii share gootanii na jajjabeessaa viidiyoo koo daawwachaa jirtan immoo asumaan galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaa gara sagantaa keenyatti yoo gallu jechuudha. Ameerikaa doolaarirraan isinii ka'a. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha 192.55 oolee jira. Egaa akka guyyaa gaddaa isinitti meerra birrii 2 qannasee argamee ture 194 irraa gara 192tti gadi siqee argameetiin jira. Kanaaf sharafni yeroo hundumaa bakka tokko hin dhaabbatu. Kaleessa gaafattanii har'a yoo gaafattan gatii adda addaa yookiin immoo gatii garaagaraa isinitti himuu jechuudha. Akkasuma obboleewwan kiyya Beeruutii doolaara fudhattanii Beeruu doolaara isinii kennamuu fi akkasuma immoo Joordaan irraa doolaarri isinii kennamuu asumaan Ameerikaa doolaara irraa dhaggeeffatadhaa yookiin ilaalladhaa isiniin jedha. Inni itti aanu Ameerikaa doolaarii karaa baankiidhaan immoo guyyaa har'aa 151.60 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 142.6 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 107.58 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyan doolaaridha. Awustiraaliyan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 136.24 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyan doolaarri tokko 98.73 oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 251.3 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Swiss frankiin tokko 184.98 oolee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 229.30 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Yuuroon tokko 176.50 oolee jira. Inni itti aanu Paawundi Sterlingiidha. Paawundi Sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 263.46 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Paawundi Sterlingiin tokko 198.38 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Chaayinaa Heewaanidha. Chaayinaa Heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.83 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa Heewaan tokko 21.5 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 19.14 oolee jira. Inni itti aanu Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 500.8 oolee jira. Akkasuma mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 627.43 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 484.60 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 52.44 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41. Dubaay diraamni tokko karaa baankiidhaan 41.28
oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.35 oolee jira. Egaa warreen Saawud Arabiyaa jirtan akkaataa guddina maallaqa keessaniin kan ergattan isiniin jedheen jira. Akkootaa biyyoota warra kaanii maallaqa keessan tokko tokkoon isinitti himu otoo hin taane maallaqni kee baay'ee moo xiqqoodha jedhanii sitti himu. Abbaa ibbaa, abbaa kudhanii, abbaa shantamaa kan jedhani. Fakkeenyaaf namoonni abbaa ibbaa jedhamtan nama birriin isaa 5,000, 6,000 warreen akka kanaati jechuudha. Warreen kun 21 tokkoon jira. 21 jechuun tokko isaa 21 otoo hin taane maallaqa qabdan 1,000 baasanii deebisanii 21f hirtu jechuudha. Wal keessa isin dhahuu danda'u. Yeroo isin baay'ifattan fakkeenyaaf 5,000 yoo qabaattan 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 21 jettanii sheer gootanii cheekii isaa adda baafattanii baafachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo namoonni maallaqni keessan immoo xiqqishuu taate immoo hanga 21f adii yookiin 21.5 akkasittiin herreguu dandeessu. Fakkeenyaaf 1,000 yoo qabaatte 1,000 baay'isuu 1,000 hiruu 21.5 jettee hirta jechuudha. Kana jechuun riyaalli Saawudii tokkoon isaa birrii Itoophiyaatti 46 adii jechuudha. Garaagarummaa birrii baay'ee fi birrii xiqqoo gidduu jiru adii tokkitteedha. Kanaafuu adii tokkoof jecha immoo birrii baay'isnee erganna jettanii birrii keessan xaraqqamtanii namatti hin laatiinaa isiniin jedha. Akkasuma mashwaaree yookiin immoo taaskii kan jedhamu immoo namni kamiyyuu riyaala 50 kaffala. Birrii baay'ees birrii xiqqoo yookiin immoo manatti dhufanii yoo si harkaa fuudhanis akkasuma akkaawuntii irra yoo galchitellee riyaaluma 50 kaffaltaa jechuudha. Akkasuma baankiidhaan immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko 40.40 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 271.63 oolee jira. Inni itti aanu Bahreen diinaaridha. Bahreen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 510.80 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.65 oolee jira. Akkasuma Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.27 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 61.31 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruppiidha. Indiyaan ruppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.80 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.54 oolee jira. Akkasuma Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.87 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata jechuudha. Turtii biraa walitti deebina. Nagaan